Keenya guyyaa irraa marsaan 11ffaa baasuudhaaf jechaa jirra. Namoonni irratti hirmaachisnee akkuma duraanii namoota 6,000dha. 6,000 sana keessaa kan mul'achaa jiru kun paadii jechuudha. Paadiin kun namoota 100 of keessatti qabee jira. Maqaa jira, bilbila jira, hundiyyuu as keessatti argamu jechuudha. Horoonni yaalan hundiyyuu namoota 6,000 sana mirkaneeffachuuf tokkoonsaa dhibba qabee jira waan ta'eedhaaf 60 ta'uu qaba. Waliin mirkaneeffannaa warroonni yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u isin jecha warroonni marsaa 11ffaa isin darbe marsaa 12ffaa gimmaashaa wal xumurreerra guyyaa irraa sa'aatii muraasa booddee innis hin xumuramu waan ta'eedhaaf warroonni ijaallee yoo jiraattan amma iskiriinshotii ergadhaatii abbaa carraa ta'a isin jenna. Filannoo keessaan kananii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatoma. Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 jechuudha. Adiin kuni mirkaneeffannee jechuudha. Namoota dhibba warroonni yaalan hundi jaraas keessatti waan argamaniif egaa filannoo keessaan qananii abbaa carraa gootaniif guddaa galatamaa isin jecha warroonni yaallee yoo jiraatanii marsaan 12ffaa guyyaa irraa sa'aatii muraasa booddee hin xumurama waan ta'eedhaaf dafaatii qaqqabadhaa abbaa carraa ta'a isin jenna. Carraa gaarii isiniif haa ta'u. Filannoo keessaan qananii abbaa carraa gootaniif guddaa galatamaa. Karaa kamitti deemna ammoo karaa koyiniitti deemna jechuudha. Koyiniin kunis akkuma paadii kana dhibbaan hidhamee 60 saas keessatti argama waan ta'eedhaaf 60 ta'uu isaa waliin mirkaneeffannaa. Carraa gaarii isiniif haa ta'u. Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Egaa koyiniin kunis dhibbaan hidhamee 60 ta'uu isaa mirkaneeffanneerra. Karaa kamitti deemna? Gara koyiniin kun dhibbaan hidhamee hin jiru kan jedhu hin mirkaneeffanne jechuudha. Warroonni yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u isin jecha filannoo keessaan qananii abbaa carraa gootaniif guddaa galatooma. Koodiin 11ffaa xumuramee sa'aatii kanarraa eegalee boodhaaf jechaadha. Koodiin 12ffaa gimmaashaa wal xumurree sa'aatii muraasa booddee innis hin xumurama waan ta'eef warroonni jaallee yoo jiraattan sa'aatii kanarraa eegalaatii jalaa abbaa carraa ta'a. Biyya hin daangessu biyyoota garaagaraa illee teessanii warroonni nu hordofaa jirtanii hanga sagantaa keenya xumuraa ta'an akka nu hordoftan isin jecha gara mirkaneeffattu deemnaa. Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
demicha, demitorba, demisaddeet, demisagal, soddoma, soddomii tokko, soddomii lama, soddomii sadii, soddomii afur, soddomii shan, soddomii ja'a, soddomii torba, soddomii saddeet, soddomii sagal, afurtama, afurtamii tokko, afurtamii lama, afurtamii sadii, afurtamii afur, afurtamii shan, afurtamii ja'a, afurtamii torba, afurtamii saddeet, afurtamii sagal, shantama. Egaa koini kana mirkaneeffannee jirra. Warroon yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u isin jecha filannoo keessan qarannee abbaa carraa hangataniif guddaa galatoomaa. Daqiiqaa muraasa booddee abbaa carraa adda baasnee waan isinitti mul'isnu ta'a. Kootiin 12ffaa ግማሻው ጥምሬራ waan ta'eedhaaf warroon iyyaalee yoo jiraattan sa'aatii kanarraa eegalaatii carraa keessan yaalaa abbaa carraa ta'a isin jenna. Daqiiqaa muraasa booddee walitti deemina hanga itti haayataan na hordofaa isin jenna. Abbaan carraa guyyaa arraagaa eenyulaata abbaan carraa guyyaa arraa biyyoota garaagaraa irratti sanii warroonni nu hordofaa jirtan hanga sagantaa keenya xumuraatti hayataan nu hordofaa isiniin jenna. Koodiin 11ffaa amma ba'uudhaaf jechaa jira. Koodiin 12ffaa xumura keenya jirra. Dafaati iskiriinshotii ergadhaa abbaa carraa ta'a isiniin jenna. Kananiin abbaa carraa ji'oota muraasa keessatti beekamtiiwwan adda argachuudhaan akka naannootti biyyoota hin qaqqabiniin hin jiru jechuudha. Biyya hundumaa qaqqabaa jira. Itoophiyaa keessa darbee biyyoota alaallee carraa kanatti fayyadamaa jiru waan ta'eedhaaf warroonni iyyaallee yoo jiraattan sa'aatii kanarraa eegalaa iskiriinshotii qarshii 200 qofaadhaan mo'adhaa isiniin jenna. Filannoo keessan qananii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatoomaa. warroonni yuutuubii keenya sabiskiraayibii hangoonii jiraatanii ammamarraa eegalaatti qananii abbaa carraa jechuudha. Yuutuubii sarchii godhaa hin argattu tokko kaastanii hanga koodii 10tti achirratti argama waan ta'eedhaaf viidiyoo qulqullina qabuudhaan daawwachuu ni dandeessu. Filannoo keessan qananii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatoomaa. Daqiiqaa tokko qofa booda abbaa carraa adda baasnee waan isinitti mul'isnu ta'a. Agaitti filannoo keessan qananii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha warroonni karaa feesbuukiin daawwachaa jirtan immoo sheerii gochuudhaan
namooti hedduu akka daawwatanu nu taasisaa isiniin jecha warroonni foloo hin goone jiraattan Qananii Abbaa Carraa foloo godhadhaa isiniin jennaa. carraa gaarii isiniif haa ta'u. ማን ይሆን ካለ ተለኛው የዛሬው ቀን Filannoo keessan Qananii Abbaa Carraa Waangootaniif guddaa galatooma isin jecha hojiin 11ffaa sa'aatii kanarraa eegalee bu'uudhaaf jechaa jira. Warroonni yaaltan irraan carraa gaarii isiniif haa ta'u isin jecha hojiin 12ffaa jalqabee jechuudha. Jalqabee xumurarra qaqqabeera waan ta'eedhaafi akka isin hin dabarre akka nun komannee isiniin jennaa viidiyoo guutummaasaa daawwachuu yoo barbaaddan Qananii Abbaa Carraa YouTube deemaati search godhaa subscribe godhaa isiniin jennaa. Amma gaa carraan bu'uudhaaf jecha jira. Warroonni Qananii Abbaa Carraa foloo hin godhatin yoo jiraattan foloo godhadhaa irreeffadhaa isiniin jennaa. Biyyoota garaagaraa irraa teessanii warroonni nu hordofaa jirtanii carraa gaarii isiniif haa ta'u. Beekamtuuwwan ji'oota muraasa keessatti akka biyyaatti kan naannaa jiru Qananiin Abbaa Carraa biyya keessaallee ba'ee biyyoota alaatti Abbaa Carraa nama taasisaa waan jira waan ta'eedhaaf warroonni yaallee jiraattan sa'aatii kanarraa eegalaa carraa keessanii alaa Abbaa Carraataa koodiin 12ffaa xumuramaa jira. Koodiin 11ffaa sa'aatii kanarraa eegalee bu'uudhaaf jechaa jira. Eenyu laata Abbaan Carraa biyya irraa Qananii carraa gaarii isiniif haa ta'u. Carraa gaarii isiniif haa ta'u. Asukee battunuu dhaabbadhu. Asukee harki kee duwwaa akka ta'e kaameraatiin nuuf agarsiisi. Lammansaa dhaggeeffadhaaf tokko karasii harka kee gadi naa buusi. Tokko yommuu isin jedhu harka kee keessa naa gashitaa. Lama yommuu isin jedhu barambitti jala galtee waliin naa maxxaa. Sadii yommuu isin jedhu tokko keessaa naa baastaa. Egaa filannoo keessan Qananii Abbaa Carraa Waangootanii guddaa galatoomaa isiniin jecha koodiin 11ffaa sa'aatii kanarraa eegalee bu'uudhaaf jecha jira. Koodiin 12ffaa gimmaashaa ol xumurree jirra. Warroonni filannoo keessan Qananii Abbaa Carraa Waangootaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha carraan kun egaa biyyoota keessaa ba'aa komantii irratti nu barreessaa isiniin jecha carraa gaarii tokko akka keessan agashi lama jala galii waliin naamaki barambitti maki waliin maki sadii tokko qofa keessaa naafas tokko qofa. Abbaan Carraa guyyaa irraa lakkoofsa 4,493 lakkoofsa 4,493 Abbaa Carraa tokkoffaa guyyaa irraa. Kuma 4,493 Abbaa Carraa tokkoffaa koodii 11ffaa. Maqaan namoosisii የኢየሱስ jedha እንደወላፊ namoosisii የኢየሱስ jedha abbichaaf hin bilbillaaf. Abbaan Carraa tokkoffaa lakkoofsa 4,493 maqaan itti kutatee namoosisii የኢየሱስ jedha abbaa Carraa tokkoffaa ta'ee jira.
lillahi dandenya ayna Hello. Akkam jirtu? Fayyartu? Ani abbaa carraa buqqeedhaa isiniif bilbilaa jira. Ani abbaa carraa buqqeedhaa isiniif bilbilaa jira. Biyyi keessanis? Biyyi keessanis? biyyi keenya Wallagga. Wallagga eessa? Wallagga gaara Shaambuu. Shaambuudha? Ani abbaa carraa buqqeedhaa carraa illee qabdanii? Garuu mattuu wanta nana kan hin jiraattu Asallaadha. Sallaadha? Ani abbaa carraa buqqeedhaa carraa illee qabdanii? Mureedha yeroo baay'ee hordofaa kan ture yeroo baay'ee yeroo gaafaatti yeroo afurii yeroo shan caalaa wal bira hin dabarre. Ejeega guyyaa irraa carroomtanii jirtu abbaa carraa tokkoffaa taatanii jirtu baga gammaddan. Galatoomaa baay'ee gammadeera. Eyyee walitti deebina daqiiqaa muraasa booddee walitti deebina. Galatoomaa carraa waan ta'eef eebbifama. Eyyee. Haala carraa tokkoffaa Asallaa jechuudha. Abbaan carraa tokkoffaa Asallaa jiraataa kara carraa lammaffaatti deemnaa. Kara carraa lammaffaatti deemnaa. Kara carraa lammaffaatti deemnaa. Dukkanaa dhaabbatoo harka kee duwwaa akka ta'e kaameraatti naaf agarsiisi. Kaameraatti naaf agarsiisi. Duwwaa harka kee. Afaan Oromoo afaan Oromoo dhageessa. Alla keessa. Afaan Oromoo dhageessa. Duwwaa akka ta'e naaf agarsiisi. Tokko yommuu siin jedhu harka keessan agarsiisa. Lama yommuu siin jedhu waliin namaktaa. Sadii yommuu siin jedhu tokko keessan agarsiisi. Tokko harka keessan agarsiisi. Lama waliin maki jala galiiti. Barambitti waliin maki. Sadii tokko qofa keessa baas. Tokko qofa. Baani carraa lamaffaa lakkoofsa 2495. Baani carraa lamaffaa lakkoofsa 2495. Galatoom. Balamaaf 495. Baana carraa lamaffaa biyya alaadhaa. Iblisaa biyya alaadhaa. Karaa carraa sadaffaatti deemnaa. Waan isin beeksisnu karaa sooshaal miidiyaa keenyaa isin beeksisnaa. Abbaan carraa lamaffaa biyya alaadhaa. Karaa carraa sadaffaatti deemnaa. Carraa sadaffaatti deemnaa. Carraa sadaffaatti deemnaa. Biyyi duwwaa akka ta'e kaawwaratti na agarsiisa lammansaa. Biyyi duwwaa akka ta'e egaa tokko yommuu siin jedhu as keessa gashitaa lama yommuu siin jedhu waliin maxxaa sadii gaafa siin jedhu tokko kaasaa shi tokko harka keessan agarsi lama waliin maki jala galiitti waliin maki barambeetti waliin maki sadii tokko qofa keessaa na baas tokko qofa. Abbaan carraa sadaffaa lakkoofsa 4150. Abbaan carraa sadaffaa lakkoofsa 4150. Galatoonni. Kemarin ibadah kau syantama.
Chambe Lula. Abbaan carraa sadaffaa lakkoofsa 4,150. Ilaaleen jabaa addunyaattu imaanaa koo daandii keerraa bita fiige addaan guutuu imala ongeen cimee bandammaatu itti Akkam jirtu fayyartu? galata waaqayyoo. Kanaan abbaa carraa bukkeedhaa isinii bilbilaa jira. Abbaa carraa sadaffaa taataniirtu baga gammadanii biyyi keessaneessa. Eewudha. Kanaan abbaa carraa bukkeedhaa isinii bilbilaa jira. Abbaa carraa sadaffaa taataniirtu baga gammadanii. Akka wajjin gammannee jiraaniif. Biyyi keessanis? Biyya keessan? Gidaamii. Gidaamii. Hayyeeshi akkaawuntii keessan garuu bilbila kanaa nuuf ergaa. Haa ta'u. Abbaan carraa sadaffaa gidaamii jechuudha. Egaa sagantaan keenya guyyaarraa kodiin 11ffaa haala bareedaa akkanaan xumuramee jira. Waan nu hordoftaniif karaa feesbuukii warroonni nu hordofaa jirtanuu guddaa galatoomaa isin jecha marsaan kodiin 12ffaa haala bareedaatiin jalqabee jira. Ammumarraa eegadhaa iskiriinshotii ergadhaatii abbaa cirraataa waan nu hordoftaniif guddaa ulfaadhaa galatoomaa.